Namni wayii aboo siiran hedduu ganna seenaa dabarsinee moobaayila 25,000 siifan ergaa kiinoo du'aayi naa godinaan je'ee sa'a xiqqoo tureet birrii san naa erge. Akkuma birrii sun naa dhufteen suuqatti qajeelee moobaayila fudhadhee moobaayilli an fudhadhe sun moobaayila amma sirraa ittiin haasaa jiru tan hin jijjiirre. Keeriin nama sanii haa yaa'u jedheeti. Ayfoonii illee namni hedduun si ergina naan jedha. Qabachuu illee hin danda'a hin barbaadu. Moobaayila tanaan keerii dabarsuu barbaada. Namni garii moobaayilli mooftee moobaayila sirraa namootiin xiqqoo baqayxee yaa sheek ayfooniin qabattanii nama darajaa guddaati amma ishii bara darajaa guddaa waliin ooltanii naan jedhu. Keessa kiyyawanni ammoo jiru waan biraati. Nama kanaa keeriin haa tartu jedheet moobaayilli isaa kinoo harka kiyya qabadhee haasaa jiru. Isaati achirraa moobaayila ni bitadhee gaafan bitadhu sooshaal miidiyaa kanan beeku nama bira dhaqee dhansiisee wayita jedhu akkanatti bananii akkanatti haasa'anii naan jedhan. Achuma keessa kitaaba siiraa nabii wayita'ii himu namni waliif shesheer gata shesheerii kanayyuu hin beekuyyuu. Torbaan moobaayila qabadhee torbaan hin turre abboo akkanatti taa'uurra jedhee eega darasummaadhaa galee namni mana ona taa'uurra ontu takka ofitti qabu wayya jedhama. Magaalaan tuni tapha qabdi. Magaalaan imaana achi baadiyyaa fidde nama jalaa hir'ata waa ofitti qabi jechuu qalbiin na yaaddee jennaan mari'adhee eegana ammoo sin keessa deemuun barbaadu laallachuutti ka'e. Lafallee waan qabullee midhaanillee kontiraata ni kennina jedhee ka'utti nama kaaniinillee teessumaan meenaa laalaa dubartii hayaa qabdu kabajaa qabdu numa jeeni saahiba kiyya tokko jiraa amma hin dubbadhu mana kiyya dhufaa mana isaanii dhaqaa wal jaalannaa waliin rafnaa waliin nyaannaa akkuma tasaa gaafan tokko mana isaanii wal seenuu mucayyoon bareeda takka barrii duratti argee manuma isaanii keessatti aboo eegasitti mee maal goota tuni yoo dhiyeessa bannee ajaa'ibaati tunuu bakka biraandiidha jeen bara akkanaa naan jee hayyee aboota numattuu ammootiin hin deemi rakkoon qabuu bakka dubbadhuu jeen warra biran geessee warri lamaan walitti dhufee wal baratanii eegana ergadhu jedhanii ni ergadhee kutaadha 3 baratti nikaayanii hidhadhee erga san booda wanni kutaa meeqa barattette dhiifama? Kutaa 3ffaa baratti 3. Kutaa 3 moo? Kutaa 3 baratti xiqqoodha. Ana wanni kaanaa hidhanii sargii waggaa 4 yookaan 3 eeginaan jaasitti kennu ayyee jeen ni barsiifadha rakkoon qabu jee akkasumatti taa'ee erga san booda wanni kulliin ammoo rabbuma oofaa mudannoon na mudatte homa san irra na mudatte jennaan aarii as deebi'ee moobaayila harkaa qabaa. Moobaayila kana ammoo namni olii gadi kukkutee waan jalatti kukkutee olii gadi oofaan beeku. Akkuma manaa maatii waliin haasa'utti akkuma kana se'a. Kalimaan takka karaa hin beekne rabbiin ol si fuudhaa beeki. Rabbiin quraana keessatti wanni tokko sharrii seetanii bal huwa khayrun lakum isinii khayrii jedha. Wanni an dubbadhe sun nama hedduu sharrii taatee keessaa alaan natti admaa godhanii turanii ani niyyaayyuu hin qabu moobaayila kana waan namni olii gadi kukkutullee hin beeku. Achumarratti akka nama kitaaba irratti barreeffatee qara'ee wayii akka walalootti qaqqara'e kiyyu jechuun amma roobe daamana fakkaatu nama gatiin itti baasee fi maariin itti baasee na fuuldura amma kaa jedhee aboo hikmaa kenname wannan jedhuuf kana hikmaa wayii katabadhe hin kataban akka walalootti qara'ee akka walalootti waan san dhugama kaati duniyaa maraa walitti qabattee lafa kontiraata kennattee waan qabdu kuttee yoo mudannoon akkanaa si mudatu lafti tuni samii si fakkaatti samiin lafa si fakkaatti omaan dubbanne achirratti waan qara'e san akkasuma qara'e kanan beekuun maaliifi wanni an qara'eef
goddanyaa akkana godha. Anaa quraana qara'ee kitaaba rabbii qara'ee galee akkana na godhe saahiba manatti hin galfatina, saahiba waliin hin mari'atina, waan fuutanillee ittiin dubbatina, manatti illee hin galchina, alatti qallaba saahibni keessan ala haa ta'u mana hin barsiisina jechuu haa irraa hubatuufi nama malee ani garanaan eebii mucayyoo tuqeeyyuu rabbii hajjii na dhaabeen kakadhee qubayyuu hin qabu. Mutatti quban qabu sa'a afurii irratti argarraa yaadadha FB gubbatti haasa'e. Sa'a wayita namni na daddawwalee maal taata ishee kabara bakka mara isintu jira maa waan akkanaa dubbatte amma kaasanaan jedhee namni na daddawwalee. Ani kaasuu iyyuu hin beeku nama bira fidee kaasinaan jedhanii mee kaasi jedheen FB gubbaa isa kaasi. Edaa hattuun qaata olii gadi kukkuttee. Kukkuttee bara hattuun kukkuttee olii gadi hin jettu. Wanni sun achiin ammootiin anaa keerii ta'ee namni martuu jechuun amma kaa roobi adaamaa na fakkaatu amma kaa jedha. Anaa mudannoo nama ammoo haasawa kana hojiirra oolchee waan itti dhufu kulli haasawa san jedha. Akkasan mudannoo sanirra ture mudannoo kiyya sana ammoo osoo hin beekin itti yaadeetiin miti. Gara sooshaal miidiyaa dhufu ittiin beekamtii argatuun fi miti. Tasa waan jedhe waan rabbiin afaaniin akaa'e mudannoo jabaa waan ta'eef waan namni olii gadi murmurullee hin beeku eebii mucayyoo tuqe jechuullee hin beeku. Saahibni saahiba akkana godhe irraa haa baratanii bicha barumsa kennuuf malee homaa bakka kana gayaa tanaan gayaallee hin beekne rabbiin ammootiin waan tokko sirrii seetanii isinii keerii jedha. Har'a ammootiin illaan namni hin jenne hin jiruu siin jechuudha barbaada. Dubbiin namni gariin akka biratti warreen fudhatan warreen eebii micoodhaa isheen baasee meebii akkasitti warri fudhatan dhugaadha. Mudannoon saahibaa fi waan garagaraati wanni akkanaa nama mudate isheen mudannoo akkanaati namoota akkanaaf irraa fageessaa jechuu ergaa san dabarsuu barbaadeeti dubbiin bal'attee sheekaanis achumaanuu hawaasa biratti fudhatama argatee akkuma inni jeegaa rabbiin farra keessaa ittiin nama baasuu hin dhabu sharrii fakkeessee khayrii godhee sii baasaa. Galatoomii baga addaan nu baaftee saniifuu saahiba firraa eegaa jechuudha wanni akkasii gartee saahiboota saahiba firraa eegaa qofaa miti. Ani agarraa eebba qabu yookaan gammachuu wayii yoo waan godha waan qala jedhee nama waama nama wayita waame ufii kiyya harka dhiqa malee jaartii xiyya harka hin dhiqachiisu duriyyee mana jirti. Hattuudhaa beeki harka dhiqataa ollaal. Kalau Allah lah bar, hatu dah. Harga di kota Allah lah, mungkin Euro amma. Jarti berede yo si jalan terge, sheti gati sayom talak ayom iradu aja. Hatu dah bek. Allah juga. Yom gati sayom talak ayom iradu aja. Akkasii ofirraa eega akka ammoo xahaaraa najis ofirraa eeganittiyan wayita manattuu nama waame harka kiyyaan bishaan irraa dhiqa malee niitii tiyyaan dhaqee irraa dhiqin jedhu hattu jira. Wallahi dhugaa isaati zamana ispeeshaalii zamana ammaa kanatti zabanni badee jira sheekaan dhugaa isaati galatoom sheekaa ulfaadhu mee ajandaa hedduutu gaa deemuu ture eefa kara miidiyaa dhuftanii gaan ajandaa akkana jiru keessaa immoo taniin qaqqabadde keessaa nutti as dhiyaattu keessaa takka kaasnaa akkumaan keessaanillee siin jedhee gaafiileen si gaggaafadhu gaafiileen siin taane yoo nifi jiraatte abdeetana irra dabarraa yoo jettee irra dabarraa takka rakkoon qabu gaafiilee ajandaalee asii dhiyaattu keessaa ajandaa hedduutu deemuu ture kadheenya kanaa immoo obboleessa keenya murtii guutuu waliin Kaniin duratti waan si qabadhu ani nama artistii miti amma na beekanii sabboonaa dhalleedha nama diiniiti. Nama diinii biratti oma diinii irraan baafnee fi oma ammootiin kalimaa bareeda itti haasaa wayita gaafatan illee ani gaafii ati qopheessitellee ija kiyyaan hin argine. Suuraa isheen hin laal. Maaliif? Naa ergite garuu biizii ture qabsoorra jira bara namni qabsoo harka biyyi jabbate qabsoorra malee amma yara dabalu jettan ilaalle waan ati barreessite san situ beekaa waan diinii kiyyan tuune fi kabajaa kiyyallee tuune akkasitti gaafataa akkasitti. Waa takka hin jiru wanni badaan hin jiru rakki gaafii keessa abshir yoo an laalte jeetiin ture yoo laalin hayyee waan badaan waa takka keessa hin jiru wanni hundi waan ta'ee jiru. Tole gara ajandaa sanitti deemnaa
dhiyootti egaa namoota dila miidiyaa kanarratti walitti bubuutanii haasawa mummurames ni agarraa. Ispeeshaalii obboleessi kan guutuun as gubbattis walitti dudubbattanii murtii guutuu obboleessi keenyas hidhamee ture. Achi keessatti Sheekh Aroobeetu hidhee wanni jaamu hedduus dhagahuudha turre. Atilleen viidiyoo kan keessaa murtii guutuun walitti dubbattanii dhaadannoo walitti gootaniis arku ture. Sheekh Aroobee murtii guutuu siitu hiisise hidhaa isaa keessaa harka ni qabdaa. Harri duniyaa buraa kiraadha. Namni na haa jajuuf hin dubbadhu. Goota na haa jedhuuf hin dubbadhu. Sheekh Aroobee nama akkana godhe. Bakka amma booda hin sodaanna fa'aa jedha garii. Nama akka keetii sodaatta nama fincaa'u baran. Nama aangoo qaba jedhee namarratti illee waa oofuu miti. Nama ammootiin feemasii jedhee namarratti gatii waa laallatu miti. Tarabbii ilaala malee nama homaayyuu miti. Oloorsi jannata nan seensu duratti. Oloorsi dalagaa kiyya jannata na seensa. Ani nama biyyuu hedduu fi oloorsi hedduun isaa haa baay'atu isaa ol haa ta'u cinqamuu miti. Biyyoon kiyyaa kwaalitiin qabu bolowwan kiyyaa. Qoree shuukaa keessa dhaabadhee si gadhiisa. Laaltu ilaalu akka abiddaa jechuudha. Nama cinqamuu miti. Ibaadaan salaata asraa takkitti rabbi bira naa dhayitee jedhee nama. Ammoo rabbii kiyyatti booyu. Laayikii na argattee rabbi biraa dalagaan tiyya jedhee. Ta'u waan ta'eef ati bor ibidda rabbii jalaa nan baaftu. Homaa ati na adannaquu kee homaa naan godhu. Ani zulmii keessa harkaan kaayadhu. Rabbitu na gaafata. Dura dursoo murtii guutoon saba Oromooti. Anis saba Oromooti. Oromummaa walii qabnaa, Islaamummaa walii qabna. Islaamummaan ammoo waan guddaadha. Funyoon Islaamummaa waan guddaadha. Hawaasa idil addunyaa kana keessa jiran kana keessa murtii guutoo waan godheetii miti. Akka murtii guutoo dubbatu. Murtii guutoon daangaan dabreetii miti. Ani daangaatti dabreetii miti. Lafa walirraa binneetii miti. Mana walirraa binneetii miti. Maaliif uummata kana mara keessaa murtii guutoo dubbata? Akkaataa itti dubbadhee qaba. Waan tokko yoo dhufe bar ajandaan tokko yoo dhufe waan asirra dubbatamuu fi waan karaa keessaan dubbatamuu qaba. Guutoon akkuma nama kaamiituu feemasiidha. Ani san dura murtii guutoo iyyuu hin beekuyyuu. Ani magaalaa Roobee dhufe. Rabbi ajjii na dhaabeen kakadhe. Gadhartii takka keessa hin jiru. Kanii murtii guutoon nama waliin magaalaa Roobee dhufe. Namatu dhufe naan jedhanii naa dawwalan nama beekama dhufe beekottu naan jedhan. Matoora yabbadhee dhufe. Mana nyaata diimaa biratti illaalaan isa kanaa bar naan jedhan. Eenyuun murtii guutoo jedhamaan beektu isatti wallaahi hin beeku jee. Ani siin jaaladhaas nama si dinqisiifaturraa naan jedhe murtii guutoo. Naan jedhee muka wayii jalatti suuraa na kaafate. Kootii kiyya guddaa wayii qabaan kootii guddaa. Kootii babarruu tokko guddaa wayii godhadhee dhufe. Muka jalatti akkuma biratti suuraa na kaafatee kuun illee gooddanyaan isaa suneen suuraa na kaafate. Waliin dhufan gooddanyaan isaa. Yogguu nan dabree daqiiqaa 3 moo maaliin zoorre wayitaa matoora irraa bu'e kana jiru fi biibanu suuraan kiyya achirra jira. Haata lattafee murtii guutuu. Daqiiqaa 3 moo furata jechuun jiru. Bembeeyni an bembeeku ture. Achi booda argaa ture malee hin beeku achi dura. Murtii guutoon ani murtii guutoo keessa hidhamuu isaa kana keessa harka qabaa. Hin qabas hin qabus. Hin qabas hin qabus. Tokko murtii guutoo natti dhufanii abbaan qabeenyi jalaa badee viidiyoo nan mul'isee ijoollee tana tanne keessaa kana beektanaan jennaan ni beeku maa akkana na godhe rabbii jedhe. Namni ammootiin biraa itti dhaqu hin jiru. Ani numa isin hordofu ijoollee tiyyallee beektan jedhanii na dhufanii na iyyatan. Waan jiru kullii ragaadhaan natti fidan. Hin dubbanne karaa keessaatiin gaafadha. Afaan saalaatiin haadha kiyya arrabse. Ilkiidhaan namni wayii sagalee isaa ta'uun beeku na arrabsan. Abbaa shittootti keessaan gaafadhu nama kanatti dhiyaatta. Asirra bahuun dura waan kana haa galchisiisu. Hin dadhabee abbaan shittoos miiseejii ginoo asirra jira abbaan shittoollee isinitti haa himu. An dadhabee homaa ammootiin gara biraatti deemaa naan jedhe. Hindinnaan viidiyoo takka dalage. Kaan ka jedhu tiktookarri magaalaa Roobee dhuftee abbaa qabeenyaa 500 zarafte osoo an suuraa asirratti sin baasin lafi jedhee. Haga nafichaatu godha. Hin didame. Ilkiidhaan hedduun dadawwalamee na arrabsuun jalqabame.
silkii seef gatadhe. Seef gatate. Seef gatadhe. Ani silkii waan dawwalamee wayituma kana suuraa fi mattaawoqiyaadhaan ol baasuu danda'a. Naa galee madhiise. Ahaa. Kana isa taate dubbatta. Namni hayxi namaa irra jirtu gabra. Biyya abbaa qabdi. Baale biyya guntaati biyya hayyuuti. Salamata nulaqwa ilimtii rasuulaa deebisiise. Hattuun dhuftee Madiinaa aanan dhuydee dhiqoo bayyanattee jennaan tiisee ajjeeftee horii oofattee darta. Salamata nulaqwa harkaa deebise. Ana nulaqwa yoom rudda ijee ana nulaqwa guyyaa jaleen salphattu biyya abbaa qabdii zaraftanii deemtanii jedhee irraa deebisiise. Biyyi abbaa qabdii sheekaaroo beetu keessa jira. Nun deebista jedheen. Birrii 500 namticha zarafte san tim jedhi jedhee. Murtii guutoo dubbadha. Waa'ee Harargeen dubbanne, waa'ee Gandaan dubbanne isuma qofa dubbadha. Achiin innis kallattiin silaa anaa waa jechuu qaba. Aboo akkuma isin argitan sana malamuu wayii ufarrabsinaaree nuti Harargeen akkanaati. Ufudhaatuma jammada. Nuti Harargeen akkanaati. Warra makiinaa qabu. Warra makiinaa maalii olii kenna? Nuti maaliif akkana nu gootan? Ganduma galcha. Eegana arraba sana immoo sikkoomandoo akkana maalii duubaan dhaabattan nuun jedhe. Zim jedheen. Waraqaa baasanii natti fidan. Waraqaan in aggadame. Akkaawuntii isaa aggadame. Kan Nigdi baankii ka'amootiin teelee birrii aggadame baasanii natti fidanii inoo waraqaan birrii natti ammoo sirra aggadamillee in deebiftamoo hin deebifte. Anatu si fidaa jedheen anatu si fida siin irratti siidee jedheen viidiyoo siin irratti siidee anas si fidaa. Anatu federaal irraa waraqaa si baasee iyyuu jedheen viidiyoo Giyoorgi anas si baasee iyyuu jedheen. Agas jedhee dhiise. Eegana abbaan qabeenyaa in iyyata ka'ol. Gamaa gamana fiigee in iyyatee ol iyyatee. Abbaa qabsiifatu kana hedduu sooshaal miidiyaan kun yeroo san ajandaa ta'ee jennaan mee taragaaggaa jedhee nammaa miti. Duuta dagachiisanii waan tokko kaasanii fedhe ta'e yoo haqaan itti dhayitee haqaan dhiifama gaafattee akkana jette nama si dhiisu nama ibaadaa rabbii qabu. Garuu abbaa sanis hin miidhe. Maaliif tuffatee abbaanis nama itti ergee ijoolleen isaayyuu eega dhageette dhayitee harkaan hin qabne nama itti ergitee tuffatee abbaallee tuffatee jennaan illiqii seenee abbaan illee finfinnee galee finfinnee nama itti godhatanii akkasitti chippaaziidhaan bakka inni jiru yeroo meeqa malaallasanii akkasitti qabgatanii qabatan. Ani abbaa haqaasanii falmadhe malee murtii guutoo qabsiisuu keessatti gaheen an qabu waraqaa abbaan na fide san kinoo ragaadhaan kinoo ammootiin akkana jedhee mul'isu malee jala bu'ee bakka mara deemeetiin hin jedhe abbaa duniyaan irraa badde jala badee duniyaa isaa san qabsiifatee adaamarraa roobeetti galfatee ani roobeetti galfatu adaamarraa roobee dhufee
jechuu eega hubadhe anillee eega arra gaaggaxadhe eega sun dhufee sobataati ka adda baafadhe warroonni jala fiidanii hoy hoy jettan murtii guutuun qabame baalee roobee dhaqaboo mana hidhaatitti gaafadhaa dhaqaa jedhe akkana jedhe alhamdulillahii jedhe gammachuun an gammade inni hidhamuu sanitti osoo hin tahin mataa nutti jabaatee inniin asirraa gandaan wal qoodee inniin asirraa kutaa wal nyaachisee sababaa inni ammootiin waa kutatti erkisee namni wal miidhee jedhe alhamdulillahi hii jedhe malee obboleessa keenya isa jibbeetii miti maal ilaalcha isaa jibbee dalagaa isaa jibbeeti malee ilaalcha isaa dalagaa fokkata sanirraa deebi obboleessa kee sababaa sanii waa hedduu ta'aa ture inni gandaggalchee an ganda takkan ture alhamdulillahi dhaqaa gaafadhaa warri acabcabiin jalaallee baalee roobeetti hidhamee jiraa jedhee beeksise. Achuma booda eegan beeksisi viidiyoon hin deeme warri qaama seeraa sana dawwalee wanni kun seeraan ammootiin qabamee nutu qabee abbaanis seeraan ammootiin nutti iyyatee seeraan qabatamee ati waan kana himuu hin qabdu viidiyoo san kaasinaan jennaan viidiyoo san ni kaase garuu warri muratee olii gadi oofate akka kana jechuu barbaade waa'ee murtii guutoo keessatti murtii guutoo yoo ka gaafattu taate hedduu namatu haasaa malee sheekaan roobee waan takka keessaan qabu harka takka keessaan qabu jee afaan isaatiin dubbate viidiyoon isaa kinu buufadhee gadi jira homaa sheekaa roobee wanna godhe hin jiru harka keessaan qabu dhimma kana keessa harkan qabu jee dubbate asirratti viidiyoo isaa buufadhee qaba. Erga asirraa bahee booda asirra gadhiisa viidiyoo isaa na eega. Erga asirraa bahee tiktokii irra gadhiisa ilaalta yoo an kijibaanaan jettan buufadhee jira gadhiisa. Akkana. Thank you. Galatoom murtii guutoo fi sheekaa roobee kana fakkaataa san qofaa miti ustaaz Muhammad Bayaan ustaaz Hamzaa Sheikh Jaabir Hamzaa Ibrahim Hamzaa Haji isaanoo sheekha maaltu walitti isin fide I think viidiyoo kan kee tokkollee arkeetiin ture osoo lubbuun jirru jara kana awwaalaa jetteer Hamzaa Haji keeppii wajjin awwaalaa isaaniinoo maaltu walitti isin fide Muhammad Bayaan Hamzaa Sheikh Jaabirii fi Hamzaa Ibrahim fi Hamzaa Haji maqaa Hamzaati Galatuuni jara sadeenitti afranitti taruun tura Muhammad Bayaan irraa dubbanne. Muhammad Bayaanis akka nama tokkootitti nama waaqa raasisu. Sheekaa fi durriyyeen takkaa miti. Wanni sheekarraa argamte har'a doolaaraan sharafamti diinaaraan sharafamti akkuma ani 180 qabadhe jedhe kana akkam jedhee namni olii dubbise wanni sheekaa olii gadi bubbifamti. Jalqabarraa namni itti dhaabate Muhammad Bayaanaan maaliif karaa diinii keessatti malee isa jibbeetii miti dunyaan irraa fudhateetii miti diinii keessatti hin qabsaa'e ammallee nama diinii yoo inni akkasiin dogongore fuulduran dhaabadha innis yoo an dogongore fuuldura kiyyaa dhaabata takka jedhee yeroo inni booniyyeef booyu san irraa maali kun ka booniyyeef booyu maali namni akkanaa nama sheekaa ta'ee yookaan osoo wal fuudhanii wal bira jiranii namni wal dhaba nikaa hidhataniitu namni wal dhaba yookaan gosatu addaan baasa yookaan dhafabbatu ammoo tiniin dida yookaan durbiyyee wayiitu jedduun qaca'u godhee jara addaan baasa maali kun ka dhibbaan dhibbatti jaalate yoo jaalate parsantii 50 hir'ise parsantii 50 jaalatu gaafa isii parsantii 100 godhee isii malee hin jirtu jedhee tiniin jedhe maarree waraqaa matarra maratee deema kaalsii luka takkaatiin ispaaltiirra deema maali kun haguuxanni booniyye kiiphanni booniyye arbaan booniyye taa'u booniyye deemu booniyye nyaatu booniyye dhugu booniyye azaanu booniyye salaatu booniyye salaama baafatu booniyye maali jedhee itti qara'e namni sheekaa akkana godhatu namni ammoo nikaa ammootiin wayita eega hidhate yoo manatti hin galchin dura maal jedha beektaa yaa rabbi yoo keerii naa qabaatte mana kiyyatti qabi yoo keerii naa qabaatiin isma nikaa irraa qabu tana tabagatiyye akkana malee ammas maali namni sheekaa nikaa eega hidhate booda asirratti fiduun intalli intala isaati sooshaal miidiyaa irra fiduun maali intala nama maraati numa mara fuudhee barisi waliin fuudhe maali jennaan nikaa irraa qabaa dhiirsaa asirraa galfatuu qaba karaa keessaatii waa'ee jaalalaa itti haasaatuu qaba waan barbaade itti haasaatuu qaba asirra jaalala ibsaa asirratti waa'ee boonii akkana nagoot akkana booniin akkana ta'e jaan
har'a isiin si argatte likkii kee argatte gaafa ammoo manatti galfatte haada sitti hidhatti taa ol kai cidhan baan dhaqin taaziyaa baan dhaqin birrii ammoo tiniin taaziyaa anas sikken birrii cidhaallee anas sikken waa naa godhi naa bilcheessi luka naa dhiqi masoo birraa fudhadhu garuma isiin si ajajje deemta isin si fuudhe malee ati hin fuune akhlaaqa nama diiniitii nama sheekaatii miti ammas ammoo namni sheekaa maraatee hagan umra ga'ee lubbuu ufidhee haada kokkeetti ufidhee qabattoo ofitti ufiniidhu rabbi quraana keessatti hadiisni rabbii si bira hin jiru maali yoo musiibaa sitti galte ammoo tini akkatti obsu qabani mu'minni ammoo ajaban li amri al-mu'minin amrahu kullahu lahu وليس ذلك لهذه إلا للمؤمنين أصابته السراء وشكر فكان خيرا له وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له مؤمن أجائب مقابة أمر مؤمن أجائبة نما تكون تاني مؤمن مال يو كيرين تكشتويت مؤمن غلطة غلطة كن الله كيري يو أموتني مصيبان تكتغلت هين أبصا كن الله كيري جتو نتي سبيل جرا ما فمو حاد وفيت فلسه ما فكنا تاجتو أكا ويتسني الراندابن dubbiin an jedhe sun ammoo rabbii kiyyu jechuun akkuma amma kaa roobe damana fakkaatu amma kaa adaama fakkaatee akkuma san rabbiin addaan baase waan amma an jedhette sheen viidiyoo wayii namni dalage sheeni kun irraa gaa jedhe tokko wallaahi yookaa kennama wayii kenname yookaa sheeni roobe irraa gaa jedhe osoo jedhuun dubbiin tun marti dhuftee booniyyeen keessaan fincila kaaftee nama biraatti ala kunillee maali akkatti bulchan booniyyee kuni azaansisa karaa keessaatiin booniyyee hiimoodhaan kuni ni qaamsisa kuni salaachisa kuni salaama baafachiisa maama baanamoo gara biraa jira akka kanatti amriin deemtee inda'um silaa maama bayaan asirra na dhungatu qaba maaliif jennaan akkuma kiyyu jechuun amma kaasun ani osoo hin beekin anaa keerii taate ani isaa dubbatuun silaa sababaa isaa ta'e intalli musiibaa mana isaa akka hin seenne silaa osoo seentee fitnaa hedduu kaa wayiif rabbi irraa qabe intala isaa isiin har'aa osoo mana isaan galiin akkana isa gootee ibiddarra isa keette eelee ibiddaa irra ka ibiddi jala hin jirre isa gubde gaafa mana galte maal gooti ardaa qabaa namni kun jedhee atuu viidiyoo wayii irra waraaba yaa harargee qabadhaa nama keessa maali ardaa ilmi namarraa baya mukarraan bayu ardaan qabu yoo itti ammoo tiniin fuudhanii manatti hin galan intala akkanatti ammoo tiniin qaamni saalaa isii marti ammoo ala jiru sila ardaan maal jedhee manatti seensifata sila haadhaaf abbaan maal jettee manatti seensifata sila intalli tun ammoo kanaan beekamte namni kararraa wayita deemu manaan baasaa dawwalee booniyyee koottu jedhaan intala tana namni sheekaa irraan malu namni sheekaa ammoo tiniin laal waan akkanaa fuudhuun baxraan akkanaa fuudhuun hin ta'u maali ammoo harargee nama keessanii qabattanii jedhe achirra bumbun jettee atuu akka narratti viidiyoo dalayti galee sababaa ta'ee fi waa malee hin dubbadhu waa malee namarratti hin dubbadhu yeroo jalqaba lafaa ka'ee illee namatti hin dubbadhu yoo namni waa na godhe gama kiyyaan nama irra dabba diinii keessatti abba fedhe hin dhagayu diinii keessatti hin bobaya nin finiina akkuma rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam laa yantaqimu li nafsii nama isa waa godhan haaloon bayu galuu idan tahaka hurmatullaahi kabajaan rabbi yoo diigame illolan wanta fakata udaajuhu rasuulli ammoo haaranii minbararra ol bayanii sagalee ol kaasanii akka nama dinniinaa lola waraana dinniinutti dubbatanii maa baaluqoo maali haalli tuutaaka akkana godhattu jedhan sababaa saniif rabbi irra boonii illee gara biraa qaba hattan deebi'ee booniyyee sun intalli durriyyee islaamummaa seentee fi malee wallaahi durriyyeen isii baaftu hin jiru jedhee irra dala maal intalli akkana karaa keessaatiin akkan nama gaafattee maalii jedhu nuti namni diinii seene diinirraa ammoo islaamni nama baasa jedhanii fi malee intala tana awwaluma itoo isiin dhufte faalkaan isiin aan tolle jedhee durriyyeedha intalli tun maal intalli akkanaa jedhee lole isiiniyyuu isiinuu viidiyoo narra dalage waa malee namaan hin jedhu tamaamma bayaan achirratti kanuma diinii irratti qabe waa'ee ammoo diiniitti waliin nu fide achirraa qabe gadi dhiisuu dide ammas waan tokko yoo argu haala tokko irraan jibbee maali ati namni jimaallee yoo ammoo wanni jedhe rakkoo karaa xiqqoo akkana qabatee afaan keessa akkanatti wanni godhaa kitaaba karaa isuur hadiisni tartiiba qaba jechi rabbii tartiiba qaba namni nama waa irraa fudhatu laallata sheeni taa'umsa laallata deemsa laallata namni diiniin irraa si fudhatamu nama akkami jechuu atuu ni beeyta namni diiniin isaa si liqimsamu namni ati isaa kabajaa gootu nama diiniiti jette suuraa isaa ijoolleen xixiqqoon marte olii gadi deemtee olii gadi mataa olii gadi gootu akka abbaanuuf godhe bakka abbaanuuf kaaye asirraa ammoo tini yoo waa jedhullee lol jedha akka kanaa miti akkaatni diinii akkanaa miti asirrallee jimaa ammoo tini gaafa qamaatu dhiisi waan barsiisinii taa'i
gaafa ammootiin waa afaanii hin qabin waa barsiisa osoo afaanii waa qabdu asirraa afaan yaasaa wanni hin jedhin asirraa waa nama hin barsiisin kunis ammoo adaba nama sheekaatii miti musxalaa hadiisaa keessatti nama kararra waa nyaataa deemu hadiisa isaa irraan fuudhan seera warra musxalaa hadii nama kararra waa nyaataa deemu hadiisa isaa irraan qaraan sheeka sanirra kanaafuu akkatti teettee akkatti waa ammootiin dubbatu laalladhu jedhe lolaan maali namni adaba hin qabne jedhe kanatu waliin nu fide achumarraa narraa ammootiin hin dhaabatu deemu makiina qaadu ana homa lama akkaawuntii kiyyarratti akka naa galchuu takkaa yoo waan an barleesse san badiirraa na deebisee anatti gongore jedhee alhamdulillah jedhee nama san sammuu isaa dhungadhu namni narraa dubbatu homa lama takka akkaawuntii kiyyarra galche osoo an hin beekin takka anatu dogongoree ilma namaa ta'e dogongore namaa illee dogongore karan na deebise alhamdulillah rabbil alamin haganuma jedhee kunniin dhiisaan bira dabra nama na faarsuurra nama na qeequ jaaladhaan waa lamarraa qullaan ta'u ilma namaati hin dogongora alimnis ni dogongora yookaan osoo an hin beekin waanaan jedhe osoo hubatiin waanaan jedhe viidiyoo cicciramtu argee waanaan jedhe namnummaan narra waraabeef narra waraabe akkaawunti irraa qaba haqiiqaa dubbiisanii nu bane takkaa yookaan anumatu yookaan mucucaatee waan san dogongora kiyya san dubbate alhamdulillah irraa deebi'a haganu ka jara afraniitti sii deebi'a amma bankan hamzaa sadeen hamzaa sheek jaabir hamzaa ibraahim hamzaa kaan hamzaa kaanitti si deebi'u ka sheek jaabir yeroo hedduu ani mana isaanii seena haasawa isaa falmii ni godha namni hedduun ni dhiise hamzaa sheek jaabir dhugaa dubbatuuf ulamaa'ii argeen ulamaa'is qabdi hin beeytanii ulamaa'ii jajjaba qabdi kan nuti hawwe ni dhiise karaa keessaatii namni hedduun gorseellee nama hedduu mashaayika waliin dubbadheellee anillee bara akkana goone jedhanii ani garuu maaliif istiseen badaa yoo sababaa ta'eefi reefa firaa torba gaggara galchanii yoo waan tana naa fudhate jee hima seen osomaa namni dhoogu nama adaba hin qabne nama ammootiin yaati kana bi'in kaadhu hin seeni uf xiqqeessuu eega roobeenaan jedha numa seenaa haa ta'u eeganaa namni kun hisaabaa bahee jennaan biloog gatee yoo tana biloog gatee mana isaallee hin seenu jee bilookima isa gate erga biloo kan gate booda ammoo sheek maalii jedhee amma ofiin hin jedhu waanaan jedhe sheek maalii gurbattii maalii tana naan jedhe hamdaa ibraahimis irra dhufee waa'ee viidiyoo hedduun irratti waraaba ana soo takka waa'ee hamdaa ibraahim faan dubbannee yi waraaba hin dubbadhu iyyaan namarra waraaba viidiyoo ammoo muree kitaaba barsiisu gadhiisu hadiisa nabii sirrii qat godhee ahlu sunna wal jamaa namaa himaan narratti qaba namni kun jajjabni agarra wallaahi rabbi barakaa si haa godhu naan jedhe kuni ka aqliin dhufe kan baratin maal jedha kitaaba aqlii ufiitti oofa akkanatti miti akkana fassaramuu miti isheen roobee waan jedhu caqasnaamee jedhe akka nama narratti waa waraabu himatiisa hamdaa haajiis waytii ammaan asaamulee 180 jedhe kana waa jedhu viidiyoo guyyatti gise torba waraaba waa jedhu anaa jaartii maangudditti harargeetti qarqaarsa godhiif jedhee namni waasaappii wayii ziyaada namni jedhamu wayii ziyaad baaleeti wayii ennu waasaappii isaa biloogatee awwala rabbiif si jaaladha jedhe tiktookii kiyanii hordofa ol seensisa hedduu na jaalata waasaappii lakkoofsa kenneefi gara keeniyaa kana jira maanguddittii wayiitu jira sheeka isin nama qarqaarsiiftanii maanguddoo hedduu qarqaarsiiftanii rakkataa hedduu qarqaarsiiftanii waa makiinaa sii kafalaa harargee dhaqii maanguddittii isin qarqaarsinaan jedhe ani daataa waggaa narraa dhumate daataan qabu akkam godhannaan anas sii guutaa naan jedhe daataa waggaa meeqaa naan jennaan 6,000 jedheen amma 10,000 seene qayyee naan jedhe dhaqee teelee keessa waasaappiin sagalee kaa'eef amma ijiraakishiin dubbadhu dabiitii warra teelee 6,000 guuchisiise niin deemaa jedhee sagaleen akka jedhe hamzaa haajii fuudhee maal jedhe intalo maanguddittii ammootiin hin qarqaaruuf 6,000 kennitan malee jedhee waanii bar walitti fidanii jedhee haasa'e wal'iyaadu billaahi ana akkaawuntii irratti hin galuulee waytii kan wal'iyaadu billaahi waasaappiin isaa biloog gatee bilookii keessaa baasee yoo isinitti beekinu amma hamzaa wanni jedhama maqaan isaa ziyaad baalee waan keeniyaa jira jedhe walitti qabee maraa maal jedhe jarri kun awwaalamuu qabdi afran huje murtii guutuun illee itti dabale maaliif waytanu jirru waytonni hayyoonni jiran awwaalamuu qabanii
Gaafa nu deemne uummanni kun ruuyin keessaa baatu israafa ta'anii hin awwaalamanii. Gaafa nu jirru kabajamaa wayita ruuyin qaban kana biyyee mootiin biyya keessa kakkaa'amanii awwaalamuu qabanii. Maaliif jennaan qalbii jaraatu du'e. Rabbi quraana keessatti kake qalbiin keessaa duutee jedhee Rabbi quraana dubbata. Du'oodha. Isaan du'oodha. Namni ilmii Rabbii irraa fagoo, namni daangaa Rabbii irraa fagoo du'aa jedhee Rabbi waame ammallee. Eega Rabbi du'aa jedhee waame anjiraa jedhee waamu haa awwaalamtuu. Biyyee keessatti haa awwaalamtuu. Kaan ammoo keeppima irra kaayaayyuu jechuun kuni balaagaa qaba jechi kiyya balaagaa of keessaa qaba. Zaahiratti fidaa uffata irraa baasaa awwaalaa jechuu osoo hin ta'in tiktookii isaallee bilooggataa awwaalamtee hin jirtu jara tana rabbitu awwaale rabbi dubbate daangaa rabbii dabarsite quraana rabbii inkaarti hadiisa nabii inkaarti aqliidhaan deemti aqliin basarti maarree ummanni kun du'oo qalbii jaame du'oodha wayita nu jiran ammootiin nullee murtii itti baafne kiinoo du'oodha awwaalaa ajin awwaalaa jechuun ammoo biyya akkanumatti irratti jirama kana awwaalaa ta'uu ta'in awwaalaa jechuun bilookii magataa isaaniiyyuu Rabbi Quraana keessa du'oo jedhee awwaalamte awwaalaa akka waan hin jirreetti laalaa jedheen bakka qalbiitu ammoo awwaalame akkas jechuun haadaa huu ammallee irra deebi'ee awwaalamte jarri Rabbi jara haadha qabu jedhi malee atummaanuu jedhe Rabbi jara haadha qabu malee du'oo namni Quraana Rabbi aqliitiin fassare hadiisa nabii aqliitiin fassare du'aadha inni ammootiin osoo jiru du'e waan ta'eef Rabbi Quraana keessatti dubbate hadiisa nabiitu hadiisa keessatti dubbate jiraa du'oodha waan ta'eef nama jiraa du'aa Rabbi du'aa jedhee waame nu du'aa jedhee waamna ammallee jiraa miti ammallee jarri. Okay. Namoonni anilleen kan hin arge waan ijoolleen tun Harargee tahanii fi sheekaan isaan afranuu irratti waraabee jiranii sanumaa san jidduutti gaa asliinillee walitti buutanii akka wanni kun gandaan waliin qabanne namoonni cinaanis arge already aslii wajjinis araara buustan fakkaata. Waa'ee aslii already araara buustanii irra deebi'anii haasawuun waan barbaachisu natti hin fakkaatu yoo haasawuu barbaadan sanillee ni dandeessanii. Kanaan wal qabatee amma obboleeyyan keenya kana waliin wanni araara walitti araaramuuf isin daangessu yookiin wanni isin wal gootan nama walirraa ajjeesta wanni biroo ni jira wanni isin daangessu araara walitti araaramuuf maaltu isin dhorke? Wanni dhadhoo guguddaan ni jira anjara tanatti araaramuuf. Yoo jarri karaa sirriitti deebitee hadiisa nabii barattee aqliin fassaruu dhiiftee jecha rabbii aqliin fassaruu dhiiftee duruuma kitaabillah heessumaa daara jedhanii kitaaba jala deemaa jedhan malee nutu kitaaba jala deema malee kitaabni nu jala hin deemu yoo jarri deebiteetiniin jette obboloowwan kennaa gariin hadiisa inkaaree firaa'ummarraa yuu bahe islaama jettanii malee hadiisa namni tokko inkaaru kaafira yoo rabbi jara baraaree deebi harka kiyyan jirtu hidaayaan toofiiqaa harka rabbii jirti. Hidaayaa kadhannaaf yoo deebite obboloowwan kiyya wanni araara na dhooguun jiru maadaama jarri ammoo quraana rabbii immoo aqliin fassartuun hadiisa rabbii aqliin fassartuun qaraa jarallee bilooggate mana jarallee araaraa miti osoo ammoo waan jiru duniyaa kana mara sii kenne naan jedhanii hin araaramu rabbiif keessatti jibbe alhubbu fillaahi walbughdu fillaahi rabbiin keessan nama jaalatu rabbiin keessan nama jibbu tawhiida jechuunu baraa'aaf walaa of keessaa qaba nama ammoo bid'aa nama shirkii nama fiskii jibbuu isallee jibbuu fiskii isaallee jibbuu bid'aa isaallee jibbuu shirkii isaallee jibbuu